keenya too of kennee namaan bisnee li hawwinu keessa jirra so wanna isin dhaamadhee jiru bakka jirtan maratti iyyuu dhaamsa kana waliif dabarsaa waliif naaf geessa miidiyaa biratti illee nan dhufee jedha yeroo bira ammaa fi isinitti himee jedhu warroonni biyya Saawudii biyyoota adda addaa keessa jirtanii viidiyoo kana laaltan maatii keessan bilbilaa hima iyyaaratan taatanii barkumaaf 20 yeroo haa caaluun du'ee jedhee guyyaa 23 intarneetii telefoon koppiilee cufamee jedhe dubbisuu hin dandeenye rakkoo akkasiitti mudatu danda'a mudatu rabbiin godhin yoo balaan tokko ka'e rakkoon akkasii mudatamu waan hin oollee fi hadhatti namni keenya waan godhatu itti qophaa'uu qaba. Qarree fi qeerroon ta'inallee hadhatti bakka maratti warroonni naannoo Finfinnee jiranii warroonni naannoo adda addaa jiranii itti qophaa'aa. Torbaan dhufu kun torbaan jajjabaadha. Guyyoon as afur deemu kun guyyaa guguddaadha. Kanaafuu dhaamsi guddaan isin dhaamee jedhu. Simbirri maafi muka rafti jennaaniin muka amantee otoo hin ta'in of amanteeti. Yeroo kana keessatti because mootummaa Ameerikaa dubbisnee jirra. Mootummoota adda addaa dubbisnee jirra. Toofiitiifuu lubbuun na baas jedhanii biyyaa bahaa jiran. Kanaafiyyuu riskii akkasii keessa galuun ulfaate jedha. Namatti amanuu hin dandeenyu. Wayin mootummaan eenyuyyuu kan jaalatu kan nuuf yaadu tokko hin jiru. Engadda dubbadhee jira. Biyya san keessatti uummanni Oromoo harkatti xiqqaate 70 biyya san keessatti. Lafa achi kukkutanii asiinis diina achiinis diina bakka maraa diina bitanii namni marti nu sodaataa ture bineensa taane. Fira hin qabnu biyya san keessatti. Mootummaan addunyaallee ergamtuu waan barbaadanii fi sabata xiqqootanii aangoorra kaa'anii akkasitti nu gadi qabanii jedhan. Kan of gurgure kan nurra jiru kan barullee nu dhuuf deemu Oromoo malee saba biraati miti. Amma immoo hedduu barree jirra. Hedduu arginee jirra. Hedduu qaroomannee jirra. Hedduu immoo intarneetii walitti fidee jira. Teknooloojii walitti fidee jira. Barumsi ummaan Oromoo waggaa 30 barreete kan wal barnee jirra. Kanaafuu takalee deebi'uu hin dandeettu. Garuu yeroo dhumaa kanarratti sa'aatii 12 kanarratti ru'ii namoota biyya sana otoo hin ta'in addunyaa kana fayyadu dhabuu dandeenya. Kanaaf isin hundatti tokko tokkoon booyaa jirra. Warra mootummaa irra jirullee qabatee jechuun mootummaa Oromiyaa akka ofiin jedhu kanallee qeerroof qarroo qabatee community qabatee rogeeyyii qabatee hundi keessaniyyuu torbaanatti dhufu kana torbaan guddatee jedhu torbaanatti dhufu kana keessatti ija lama kan itti guyyaa taa'uu qabnaa marganda keessa mari'atuu qabnaa maatii keenya bilbiluu qabnaa nama mara qopheessine eeguu qabna. Isiniif himee jira yoo intarneetiin citee fi yoo telefoonni citee fi balaan guddaan ka'ee jira beekaa because namni keenya dhumee nam tokko hafuu hin danda'u. Biyya san keessatti mootummaan kan nu bulchu addunyaan nu beekti yoo nuti ofii keenya of ciccirre malee jechuudha. Kanaafiyyuu bakka maratti Finfinnee qofa irratti otoo hin ta'in bakka maratti Oromoo eenyummaa isaa gargaarsiisuu qaba. Yeroo dubbiin galee isinii galtee waa mara dubbachuu hin dandeenyu garuu isinii galti. Bakka maratti Oromiyaa otoo hin ta'in Itoophiyaan jedhamtuun bakka maratti socho'uu qabdi. Sochii kana sa'aatii dhumaa kanarratti dhiiroo yoo dhugumaan Jawaari Oromoof qabsaa'ee Jawaari qeerroo kaasee jiruu isaa dargaggeessi kun dargaggeessa dirra keenya daa'ima isaa dhiisee haadha manaa isaa dhiisee dhuguma Jawaar Oromoof qabsaa'ee jette yoo dhuguma Jawaariin hin jaaladha jette sa'aatii dhumaarra jira. So riskiirra jira riskii guddaarra jira. Kanaafiyyuu kana jechuun boo'ee miti dhiifama naagata hedduu akkasiin isaa jirullee nan beeka. Akka hojjetanillee beeka garuu hoo otoo bineensi reeffa firaa torba gaggaragalchanii jedhanii soo san dhaqqabachuu barbaadeetiin akka isin qophoofsanii nu hundinuu akka qophoofnu barbaadeetiin kana keessatti jechuudha. Kaan immoo waraana Abobootiin jira. Waraanni Aboo Oromiyaa keessatti bakka hedduu jirtan. Yeroo kana keessatti tarkaanfii akka adda addaa fudhachuu dandeettan. Kanaafuu wanni guddaan isin kadhannee jennu isinitti dubbannee jirru hojii gaarii godhaa jirtan Oromiyaa bilisoomsaa jirtan hayyuu Oromoo kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennitan kadhaa isin kadhannee jenna.